nama haadha manaa qabu waliin ciisuudhaaf waadaa seentee jirti. Waan ajab nama jechisiisu addunyaan kun guyyaa guyyaadhaan raajii nu dhageessisaa oolti. Na waliin ciisuu yoo feetem kubbaa ijoolleen Arsenaal yookaan ijoolleen Arteettaa sitti dhiitan ofirraa deebisuu qofa si gaafata jechuun intalli taatoo fiilmii beekamtuu addunyaa taatem Maareerook jedhamtum karra eegaa warra PSGtiif fuula miidiyaa ishee irratti maxxansiteetti. Intalli taatoo fiilmii beekamtuu taate kun taphicha Arsenaal akka mo'u hin barbaaddu. Kanaafuu goolii eegaan garee PSG yoo kubbaa misaayila Arsenaal ofirraa qolatem halkan tokko isa waliin buluufim ciree ganamaa akka isa affeertum waadaa seenuudhaan fuula miidiyaa ishee irratti maxxansitee jirti. Namoonni tokko tokko garuu yaadni dubartii kun goolii eegaa kana ni gufachiisa, dirree keessatti akka humna dhabu isa taasisa jechoonni dubartii kanaa sirrii akka hin taanes dubbataniiru. Gara tokkoon ammoo dubbii kolfaa ta'ee ittiin kolfamaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin addunyaan kun keessa ooltee bultu raajii nama jechisiisa. Sanuu dubartiin kun goolii eegaan PSG haadha manaa akka inni qabu ni beekti. Garuu injifannoo PSGtiif jettee nama haadha manaa qabu waliin ciisuudhaaf waadaa seentee jirti. Maalumaafuu waan ta'u kan waliin ilaallu ta'a. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. An Abdusalaam Araarsaan ture. Nagaa naaf ta'a.